Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Digital Media sagantaa addaati. Sagantaa addaa kana irratti kan dhiyaate anuma kophaa kiyya yaada gabaabduu hawaasa Oromootis akkasumas biyya Itoophiyaatii fi bu'aa qabu jedhee yaadu tokko qabadhee asirra isinii dhiyaadheera. Duraan dursee gara saganticha kiyya yookaan qophii yaada irraa dubbachuu barbaadutti hin seenin dura akkuma baratame Oromiyaa Digital Media namoonni michuu yookaan subscribe gootanii hin jirre subscribe nu godhaa akkasumas share godhaa maamiloota keenya akka baay'ifannuu fi wantoonni nu asirraa dubbannu waan sabaati waan biyyaati waan ummataati waan ta'eef akka ummata biraan nu ga'uu fi sheeris dagatina qooduu wal biraan ga'a akkasumas yoo isinit tole yoo yaanni nu asirraa dabarsinu yookaan sagantaaleen nu qabnu sagantaalee hedduu qabna. Sagantaalee qabnu san keessatti keessummoota garaagaraa hayyoota Oromoos namoota biyya keessaa baane san Itoophiyaa fi yaada gumaachan hunda qabanneeti kan dhiyaannu yoo yaanni nu dhiyeessinu sun namoonni nu dhiyeeffannus akkasumas yaanni dhuunfaa nu akkanatti asirraa kenninu isinitti tole like godhuullee share godhu like godhuullee hin dagatinaa isiniin jedhaati kallattimaan gara mata duree kiyya kanadhaatti seena jechuudha. Akkuma baratame yeroo hedduu waa'ee hedduu irraa haasofnee jirra. Akka dhuunfaatitti illee akka gareetitti illee dhimmoota dhakaasu kanarraa yeroo garaagaraatti yaada kenna yaada dhuunfaas kenninee turre garuu yoo yaadni suniin waan bu'aa hin qabaanne ta'e yookaan wanti nu kenninu suni ummata irraa hin dhaabanne irruma deebineeti yaada kennina jechuudha. Bifuma saniin mata dureen kiyya lamaan kanadha. Kanuma yaaduma kana dura irraa dubbataa ture sana deebi'ee cimsee irraa dubbachuu barbaada. Innis mata dureen inni tokkoffaa yookaan inni jalqabaa mata duree nageenya biyyattiiti jechuudha. Uummanni keenya biyya keessattuyyuu biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaa kana keessatti uummanni bayee nagayaan galaara waan jedhu sana irraa jabeessee dubbachuu barbaada. Siyaasaan waan biraati. Siyaasaan immoo maal dhale waan jedhu kana dhale jechuudha. Namoonni biyyattii sana keessatti naannoo Oromiyaa keessatti yeroo garaagaraatti mirga bayee galuu argataa jira waan jedhu sana mootummaan isa kana akkam ilaala waan jedhu irraati kan dubbachuu barbaadu. Innis nageenya ummataa yoo jennu nageenyi ummata Oromoos qofaa miti namoota ummata nama saba nama ta'ee tokko nama yoo jennu gosaan kun Amaaraa kun Oromoo kun Tigiree kun Guraagee osoo hin jedhini akka namummaa tokkotti irraa haasa'uu barbaada. Achi keessatti namoonni kallattiin naannoo Oromiyaa kana keessatti namoonni hedduu sabaaf sablammoonni hedduu nageenyi isaanii baay'ee yeroo miidhamanii fi yeroo mirgi isaanii sarbamutti kan dhagaa jirru akkasumas karaa social media kanas kan argaa jirru jechuudha. Innis maal yoo jenne akkuma beekamu yeroo dhiyoo asitti namoonni biyya Itoophiyaa kana keessatti keessattuu naannoo Oromiyaa kana keessatti butanii nama sana ugguranii iddoo kaanii maallaqa irraa gaafachuu kuni baay'atee dhufee jira jechuudha. Inni kun maal fidaa jira inni kun immoo isa kana maaltu fidellee waan jedhu laaluun barbaachisaadha. Namoonni biyya tokko keessatti yoo mootummaan
dadhabbiin mootummaa yookaan mootummaan haala nageenya uummataa to'achuu dadhabuu irraa kan ka'een namoonni garee ijaarratanii karaa adda addaatiin madda galii godhatanii madda galii isaanii akka ta'uu fi namoota ugguranii namoota waa qaban jedhanii ilaalanii dura basaasuuni achi booda namoota sanniini kan maatis biyya alaa yoo qabaatanis namoota maallaqa isaan sana baasuu danda'an jedhanii yaadan ugguruuni iddoo kaa'uuni maallaqa irraa gaafatu jechuudha. Maallaqni kun yoo diqqaatee jedhee maallaqa mileenaa fi mileenaa ol ta'an gara mileena hedduu lakkaa'amanii kan gaafatamanii jechuudha. Yoo kana danda'anii warri butaman suni maatiin isaanii namoonni duuba isaanii jiran danda'anii maallaqa kana hin kennine namoota sana gaaga'insa lubbuutu irra gayaa jechuudha. Kana jechuun namoota sana lubbuun dhabamsiisu jechuudha. Kun maal inni seera dhabummaan biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti osoo mootummaan jiru mootummaan waan kana to'achuu maaf dadhabee jedha namoonni tokko akka dhagaa argaa fi dhagaa jirrutti namoonni nama butannuyyuu qaama mootummaa akka ta'anidha kan yeroo garagaratti irraa argaa jirrus dhagaa jirrus isa kana jechuudha. Dhugumaan mootummatu kana godhaa jira yoo jennu namoota mootummaa yoo jedhamu namoonni tokko kaadiroonni hedduu waa'ee namoonni paartii badhaadhinnaa jedhamu san keessa hin jirre dubbatan yeroo baay'ee hin fudhatanii yoo jedhu namoota mormii yaada mormii ta'e qabaatu tokko yeroo baay'ee dhaga'uun barbaadan. Maali sababni kunin bilchinna siyaasaa hanqinna bilchinna sana dhabuudha. Siyaasaan maali? Siyaasaan definitioniin isaa maali? Ka jedhu sana hubachuu dhabuu irraa ka'eeti yeroo waa'ee mootummaa yoo nu jennu Abiyyi jedhaa jirra. Muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi yookaan obbo Shimallis Abdiisaa jedhaa jirra jedhanii nu hubatu. Kana jechuun maal jechuudha? Mootummaan uummanni nuu mootummaa jenna. Akka siyaasaatitti mootummaan sun uummanni nuu mataan isaa mootummaadha. Uummanni nuu mootummaadha. Namoota kana namoonni achi gubbaa jiran suni kan muummee ministeeraa ta'anis yookaan ministeera adda addaa yookaan aangawoota iddoo adda addaa irratti muudamanii hojjetanii kunniin uummatatu iddoo sana akkanaa hojjetan jedhanii kaayanii kunniin hojii geggeessitoota jenneeti dubbannu yeroo baay'ee irraa nu kallattii nama dhuunfaa tokko irraa dubbannu miti. Yeroo baay'ee nama tokko irraati miti ka dubbannu nu irraa ana qofaa miti. Namoonni hedduu waa'ee biyyattii sanii yoo dubbatan jeneraalii akkuma waliigalatti kan dubbannu jechuudha. Kana jechuun maal jechuun mootummaa jenna jechuudha. Mootummaan biyya bulchuu sadarkaa ol ministeeraa irraa kaasee hanga gajjallaa jirutti haga taaxaaqii gandaa hidhataa gandaa jirutti kunniin walitti qabaa isaanii mootummaa jedhama uummatas dabalatee jechuudha. Kanaafuu uummanni kunniin namoota aangoo irra jiran kana miidhamaa jira yoo jennu achi keessatti mootummaa kana keessatti garee garagaraatu jira. Garee saamichaaf ijaarametu jira. Garee immoo dhugumaan jijjiirama uummataatiif, jijjiirama naannootiif, jijjiirama biyyattiitiif hojjetu hedduutu jira jechuudha. Kana yoo jennu mootummaa Itoophiyaa guutuun rakkoo qaba jedhaa hin jirru. Bulchiisni kamuu yoo dhufe jedhe borullee abbaan fedhe yoo dhufe jedhe namootuma achi jiran sanitutu yoo borullee uummata kana tajaajila waan ta'eef nu ka jedhaa jirru namoonni garaadhaaf bulan manuma tokko keessaayyuu namoonni hedduun garaa tokko yoo dhalatanii namoonni waliin fakkaanne maatii tokko keessaayyuu baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf jecha
kaadiroonni biltsiginnaa yoo jennu kaadiree jechuun kunuyyuu namoota garii fi hin liqeeffamuu maali kaadiree yoo jennu namootuma dhimma sana utubaa paartii sanaa warra ta'anii jechuudha. Akka paartiin sunini hin kufne akka paartiin sun hin jinnee fi warroota ololuma oofanii fi jechuu danda'ama yookaan miseensotuma waliigalatti jechuudha. Garuu haa ta'u nu irra guddaa yeroo baay'ee yeroo baafne kaadiree jennu maali warroota mootummaa kanaaf jecha olola fakkaanne oofaniin jennanu kaadiree yoo jedhan akka kiyyatti tootaalii warra sisteema san keessa jiran hundaan osoo hin taane namoota olola irratti bobbayanii mootummaa dogongorsani jennaani yeroo baay'ee isaan kunniin warroota mootummaa dogongorsanii jechuudha. Mootummaa dogongorsanii yoo jedhu namoota silaa paartii isaanii gaafa miseensatti taatee jette ati miseensa paartii tokko gaafa taatee jette qeequu danda'uudha qabda. Yoo hin qeeqne ta'e yoo karaa kallattii dogongora jiru kun dogongoraa kun sirri jettee itti argisiifne ta'e tariitiitii namoonni gubbaa san jiran paartiin ofiin bulchuu ummatatu bulchaa namatu bulchaa nama bulchu sanaanii yoo dogongoratti himtanii yoo immoo waan gaarii hojjetaara ta'e jabinna nama sanaa jabinna hooggansa sanaa utubuudha. Isa kana dhiisanii namoota alate namoonni immoo gaafa ala taa'ee ilaalu rakkina nu qabnu ilaalanii fagoo argita jechuudha. Yoo fagoo teettee waa ilaaltu rakkina namaa rakkina wanti tokko jiru iddoo rakkinni sun jiru achi ilaaltee argita jechuudha. Kanaaf nu warri fagoo paartii kanaan ala taanee ilaallu rakkoolee jiran kana arginaa jechuudha. Rakkoolee argaa jiru keessaa biyyattii keessatti tasgabbiin jiraachuu dhabuudha. Tasgabbii jiraachuu dhabuu yoo jennu maali akkuma amma jedhaa jiru namoonni butamanii garee mootummaa dadhabsiisuu barbaadu tokkoon butamanii maallaqa humnaa olii gaafachuu akkasumas yoo butamanii yoo jennu yeroo garaagaraatti kan butamu ummata qofaa miti kan butamu namoonni aangaa'onni illee yeroo itti butamaa jiran dhagaa jirra yookaan maatiin aangaa'ota sanii maatiin namoota aangoo qabanii maatiin bulchaa naannoo bulchaa biyyattii hedduu butamanii yeroo maallaqa guddaan kafalamee harkaa bahuu fi yeroo tokko namootuma butaniiyyuu gareen sana wal beekaniin qabanii saaxiluu dirasis dhagaa jirra jechuudha. Kunniin maali yoo yeroo gabaabaa keessatti mootummaan humna isaa jabeeffatee waan kana hin hambisu ta'e wanti kun ammallee gaaga'umsa kanan jedhamne naannoo uummata naannoo biyyattii guutuu Itoophiyaa jedhamtu tana guutuu irratti fiduuf deema jechuudha. Isa kana baay'ee wantoota balaaleffannee irraa namni kamu irraa dubbachuu qabuu fi mootummaan illee jabeessee gadi fageenyaan irraa hojjechuu qabu jennee yaannu keessaa inni kunniin waan tokko jechuudha. Immoo kanallee yeroo tokko kanallee namoota deeggarantu jira jechuudha. Kana namoota deeggaran yoo isiniin jedhu namoota waan sana keessatti bobbayanii jiran osoo hin taane namoota silaa paartii badhaadhinnaa kanaa fi kaadiree ta'antu wanti kun akka hin jirre wanti kun akka dhugaan taane yeroo irraa dubbatantu jira. Isaan illee kana haga mataa isaanii irra ga'ee wanti kun dhuunfaa isaanii isaan miidhu eeguu hin qabanii waan kana irraa dammaqanii paartii kamii keessaa yoo haa ta'u for example an akka kiyyatti nama paartii kamiyyuu keessa jiru miti maaliif wanti ummata Itoophiyaa ana ilaallata keessattuu wanti rakkinni yookaan gadadoon ummata Oromoo irraa dhaqqabu na ilaallata waan ta'eef irraa kan dubbadhu jechuudha. Kanaaf wantoota kana irratti namoonni butamanii daa'imman butamuu dubartii butuu kunniin immoo maali aadaa badaadha. Aadaa
silaa naannoo keenyatti naannoo Oromoo keessatti wantoonni kun nama uummata gada'aan bullu waan taaneef waan akkanaa kana irratti safuu kana laallachuudha qabna. Dubartii butuu daa'imman xixiqqoo ugguranii maatii maallaqa akka kadhatanii miidiyaatti ba'anii yeroo kadhatan argina. Isuma kanaan wal qabate yeroo baay'ee namoonni haga mana gurgurachuu, haga lafa gurgurachuu, haga jireenyi isaaniitti bobba'u hedduu waan itti hunda itti dhaban dirasii yeroo gayan argaa jirra. Isa kana mootummaan jabeessee cimsee irratti hojjechuu qaba. Mootummaan akkuma misooma magaalaa qofa osoo hin taane nageenya uummataa mirkaneessuu qabaan yaada. Kennaa yaaduma kanaan wal qabate akkasumas namoonni biyya Itoophiyaa irraa gara biyyoota Arabaa kana baqatan hedduun hin jiranii keessattuyyuu ijoolleen dargaggoonni warroonni dhiiraa kan ta'an yeroo baay'ee yeroo naannoo Liibiyaa seenuuf yeroo jedhan qabamanii maallaqa garaagaraa irraa guuranii fi maatiin hedduu rakkatee social media kanarra kadhatu argaa jirra. Kadhatuu bira darbee immoo qabeenya qaban gurguranii kan maatii kana keessa ijoollee sana lubbuu oolchuuf deeman hedduu argaa jirra. Isa kana yeroo ilaallu dhugamaan eentu bute waan jedhu eentu ijoollee sana qabe karaa irratti ijoollee baqattee biyya namaa deemtee hojjetuuf deemtu sana eentu karaa irra qabe yoo jennee ilaallu yeroo maatiin kun maallaqa kana galchuu irraa eenyuun akka ta'e adda baafachuu hin dandeenya jechuudha. Namoonni akkanumaan tilmaamumaan waan nama hundaayyuu galaati jechuudha. Isa kanallee mootummaan harka keessaa qaba jechuudha. Harka keessaa qaba jennu sheer kaampaanii mootummaa fi warroota dallaalaa daangaa irratti hojjetaniiti jechuudha. Inni kun akkamiin mootummaan waan kana keessa harka qaba jennee ilaalle mootummaan kun baankiin kun birriin kun yoo galu birriin kun maatii yoo galchu karaa mootummaa gala jechuudha. Account transferiin jiraachuun mootummaa waan kanarraa bilisan godhu jechuudha. Kanaafuu namoonni mata dureessa irra bobba'anii jiranii mootummaa keessaa hin jiraa jechuudha. Mootummaan dhimmoota kana irraa immoo ammallee dhimmi kunillee dhimma cimaadha. Dhimma kana ammallee namni hunduu waan kanarraa dubbate gaaga'umsi kun immoo waa hedduu dhalee jira. Namoonni lafa silaa bara kana qotatan sababa kanaaf jecha sababa ijoolleen isaanii daangaa Liibiyaa irra qabamanii jedhamanii fi lafa kana waggaa dheeraan gurguruun akkasumas qabeenya warri magaalaa manarraa magaalaa lafa mana qaban mana isaanii gatii gadaanaan gurguruu fi dirqamanii ijoollee sana lubbuu oolchuuf jecha maallaqa sana hedduu yeroo kaffalanii baasan ijoollee baafatan argaa jirra jechuudha. Kunniin hafuu qaba. Kanniin harka keessaa akka qabu mootummaadha. Baankii Itoophiyaatiin baankii mootummaatiin akkaawuntiin sun akkaawuntii beekamaadha. Isaan transfer ta'ee ijoolleen sun gadhiifamu jechuudha. Kanaaf wantoonni akkanaa kunniin mootummaan oduu argu cadhisaa jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuu dhimma uummata isaa qabaachuu dhabu. Dhimma uummata bulchu sanaa fi rakkinni uummata inni bulchu irra ga'u suni itti dhagayamuu dhabuudha jechuudha. Akkasitti hubanna. Kanaaf mootummaan ammallee rakkinni kuni rakkina diqqaa miti rakkina cimaadha. Rakkinni wal fakkaatu lamaan kunini dhaabbachuu qaban dhaamsa kenna kallattiin mootummaan waan kana irraa hambisuu dhaabuu danda'uun yoo jiraate hatattamaan waan kana furuun qaban dhaamsa kenna. Jedhaa kan biraa mata dureen biraa kiyyaallee kanadha. Akkuma beekamu yeroo darbeellee namoonni garaagaraa hayyoonnis hedduun waan kanarraa namoonni hedduurraa dubbataa turreerra.
namoonni hedduu irraa dubbataa turreerraa dhimmichi kun maali? Dhimma gibiraati. Dhimma gibiraa yoo jennu dhimmi gibiraa namni tokko gibira kaffaluun dirqama. Lafa tokko gaafa qotatte gaafa oomishatte gaafa waan tokko irraa galfattu lafa sanii gibira kaffaluudha. Gibirri maali yoo jennu namoonni tokko tokko amma kaadiroonni biyyattii Itoophiyaa paartii badhaadhinnaa yookaan biltsiginnaa kana keessa jiranii yoo namoonni biyya keessa hin jirre waa'ee gibiraa dubbannu waa'ee uummataan gibiraan kaffalinnaa gibira kaffaluun dhooguuf dubbannu itti fakkaataa jechuudha. Isa miti ka jedhaa jirru namni biyya tokko keessa jiru gibira kaffaluun dirqama mataa ummata biyyattiitti jechuudha. Mootummaan immoo yoo uummanni gibiraan kaffalle jiraachuu hin danda'u jechuudha. Karaa daandii hojjetu, iskuula mana barnootaa hojjetu, waa hedduu infraastiraakcharoota uummataa barbaachisanii kan ittiin hojjetu mootummaan irri guddaan galiin guddaan galii gibiraati jechuudha. Isa kana immoo maqaa kanaan immoo uummanni saamamaa jiraadha. Amma namootuma koodii lafaa xiqqoo qabaniini yeroo maallaqa guddaa waggatti gibira si'a hedduu gaafataman argaa jirra. Maatii keenya kan dhuunfaa irraallee dhagaa jirra. Yeroo maatii tokko irraa 10,000 ol irraa fuudhanii gaafatantu jira. Inni kun immoo ammallee mootummaan dhimma gibiraa kana keessa seenee keessa deemee sakatta'uu qaba. Yoo kana hin sakattaane ammallee rakkoo guddatu jira jechuudha. Isa kana mootummaan jidduu galuu qaba. Maaliifi gibira kana immoo yoo akkuma beekamu namoonni naannoo keenyaa hidhata magandaatu gibira jedhee sirraa guuruuf deema. Nagahee malee sirraa guuranii nagahee siin kutanii kana irratti immoo kiisii dhuunfaa galaa jira jechuudha. Wantoonni kuni wantoota irraa guddinaan keessa fageenyaan beennu waan taaneef irraa dubbataa jira. Inni kun immoo mootummaan dhimma kana irraa bulchiisonni aanaa keessa seentanii waan kana gadi fageenyaan eenyutu gibira guuraa jiranii gibirri itti ramadamee ala kan irraa guuramaa jiru uummata. Isa kana immoo mootummaan uummata yeroo kanatti jireenyi baay'ee qaala'ee kanatti 10,000 gibira namarraa fuudhu jechuun waan nama jibbisiisaati illee waan dhaga'uu fi arguuf illee nama jibbisiisaati jechuudha. Kanaaf dhimma kana bulchitoonni aanaa yookaan gandaa uummata hin bulchina jettan saniif fi mee maaltu ta'amaa jira bifa kamiin haalli gibirri kaffalamaa jira ka jedhu fi saamichi hin jiramu hin jiru kan adda baasuu fi uummataan iftoominaan meeqa akka kaffalaa jiran osoo gaafatame wantoonni kun oduu sakatta'ame yaada bareedaadha. Kuni maaliifi uummanni 10,000 12,000 15,000 lafa takka irraa maatiin abbaa warraa tokko hagana kafala taanaan wanti inni facaafate yookaan maasaan isaa inni oomishni isaa suniyyuu hagana kafala hagana baasa hagana gurgurama waan jedhullee of laaluu qabna gaafachuu qabna jechuudha. Yoo kana hin taane jennaan mallee ummanni dararamaa jira ummanni miidhamaa jira miidhamaa fi dararama ummataa kana hambisuu fi bifama qindaa'aa ta'e mootummaan dhimma kana sakatta'ee kaadiroota isaa yookaan hojjettoota gandaa kan kallattiin itti gibiraan sassaabuun walitti dhiyaatan kana oduu hordoffii itti taasise
ummanni dararamaa jira, roorroon ummataa nu dhaqqabaa jira, dhagaa jirra waan dhageenye irraa waan dubbataa harruufi malee waan hin dhageenyeefi waan quban qabne irraa dubbataa hin jiru. Ummanni miidhamaa jira, ammallee ummanni ari'atamaa jira sababa gibiraatiin. Ka ari'aa jiru hidhataa ganda yookaan hojjettoota ganda keessa hojjetantu ummata dararaa jira. Isa kana mootummaan bifa danda'een oduu ummata cinaa dhaabbatee ummata bulchisaniif osoo quuqama argisiisee yaada jedhu qaba. Yaanni kiyya kanadhaa irra guddaa waa'ee malamaan kana kanaafi namoonni waan kana dhagaa jirtan akkasumas eeruu adda addaa illee yoo jiraate jedhee gama miidiyaatiin namoonni dhimma kana irratti dhimma lamaan nama kaase kana dararaa ummataati, ummanni waa itti dararamaa jiru isa kana irratti asirratti Oromiyaa Digital Media irratti dhufnee yaada keenya ibsachuu barbaanna. Namni jettan illee yoo jiraatan karaa keessaa naqunnamuu dandeettanii asirratti yaada keessan bifa badhaa ta'een bifa bareedaa ta'een akka gurra ummataa isinii ga'uu fi sagalee ummata keessanii akka taatanis asumaan isin gaafata. Waan na hordoftanii fi horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Viidiyoo tana share godhuun qooduu fi namoota biraan nu gaya. Akkasumas namoonni Oromiyaa Digital Media michuu taatanii hin jirre Oromiyaa Digital Media subscribe godha, share nu godha jedhaati. Sagantaan kiyya gabaabduudha kanumaan xumura. Yoo dogongore na folcha dhimmichi dhimma dogongoraatii miti. Dhimma kana irraa gadi fageennaan waan beekuuf irraa dubbadhe. Waan kana hambisuuf immoo mootummaan siyaasaa miti kunini mirga namni bahee nagaan galuuti fi qabeenya isaa ofii fayyadamuuti waan ta'eef dhimma kana irratti wanti wal nama mormisiisu hin jiru. Yaanni jiru hin jira. Isinis namoonni hedduu waa'ee kana waa namarraa dubbadhaa jiru kana ummata irraa waan dhagaa jirtanii anis akkuma dhaga'e isinis dhagaa jirtanii muka hambisu anaafsi waan taaneef dhimma dararaa ummata irra gahaa jiru kana ka hambisuu dandeenyu waan ta'eef waan kana irratti jabeessinee gadi fageennaan hojjannee akka dhaabbatu jedhaati. Na folcha nagaan naa tura. Deebanaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Galatooma.